Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo Telegram bootii lama kan Gmail akkaawuntii banuudhaan nuuf kaffalan viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira jechuudha. Yeroo darbe akkamittiin Gmail banuudhaan maallaqa akka argachuu dandeenya. Guyyaa har'aa immoo akkamittiin akka irraa baasnu yeroo lammaffaa irra deebiidhaan Telegram bootii lama irraati kan isinitti agarsiisudha. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegala. Hamma xumuraattis viidiyoo ilaala. Linkii isaa Telegram channel kiyyaarratti yookaan description box barreeffama kana jala argachuu dandeessu jechuudha. Bootiin inni tokko Gmail Farmer kan jedhamu bootii kanadha. Nama 385 jalaatii hojjechaa jira jechuudha. Akkuma argitan bakka kana kun akkuma argitan register a new account kan jira. Kana booddee jalqabeeti registration cancel jechuudha. Maaliif register yeroo ani godhu waan limit narra kaa'eef jecha cancel godheetiin jira. Namoonni baay'een keessa register gochuu eegaltanii booddee yeroo inni isin didu callisanii dhiistu cancel hin gootanii. Sababiin kun immoo akkaawuntiin keessan akka isin jalaa cufamu isin gochuu danda'a waan ta'eef yeroo inni isin didu kallattumaan deebi'aatii cancel gochuu hin dagatina. Amma maal godhaa gabaabumatti akkamittiin akka irraa baafannu kan isinitti agarsiisudha. Jalqaba balaansii kan jedhu keessa inni seenna. Baalaansiin kiyya akkuma argitan $11.6dha. Kanaaf maal godhaa payout kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti nan tuqa baafachuudhaaf jechuudha. Kana booddee karaa kan baafachuu dandeessan jedha. Telegram star jira, crypto bot jira, adv cash kan jedhu jira. Karaawwan hedduutu jiru. Ani kana keessa akkamiin barbaada teaser USDT BIP20 kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti nan tuqa jechuudha. Kana booddee maal jedha adreesii kee naaf ergi yookiin immoo adreesii irratti withdraw gootu naaf ergi nan jedha. Adreesii kiyya koppii godheetiin fidadha jechuudha. Adreesii kiyya koppii godhachuudhaaf bakka biraa deemuu hin barbaachisu. Asuma Telegram irraati. Maalin godhaa Telegram irratti wallet bot kan jedhamu jira. Isa keessa al tokko dhufuudhaan deposit jedheen nan barreessa jira. Wallet bot akkamittiin akka fayyadamtan yaa viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira. Deposit USDT jedheen haala kanaatiin dhufee search nan godhaa. Kana booddee erga haala kanaan naaf dhufee booddee maaliin filadha as keessa teaser USDT BIP20 kan jedhu bakka nan jira. Al tokko isarratti nan filadha jechuudha. Kana booddee adreesii kiyya naaf kenna jechuudha. Adreesiin naaf kennu kan al bakka kanaatti koppii godhachuu hin danda'a. Yoo barbaaddan immoo launch mini app kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isa tuqxanii achiin seentanii withdraw godhachuu ni dandeessu yookiin immoo deposit adreesii keessan koppii godhachuu ni dandeessu. Kana gochuu maal gootu erga dhuftanii booddee bakka kanaatti send kan jedhuu fi receive kan jedhu wal cinaa jira. Receive isa jedhu irratti maal gootu al tokko isarratti ni tuqxu. Kana booddee select token kan jedhu jira. Al tokko isarratti tuquudhaan USDT ni filattu. Warri USDT filattan jechuudha. Kana booddee networkiin isin filattan akkuma kiyya BIP20 yookaan ta'ute al tokko isarratti tuquudhaan bakka kanaatti garagarii dhuftanii BIP20 kan jedhu ilaaltaniif ni filattu. Kun akkuma argitan BIP20 kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isanan tuqa. Kana booddee adreesiin kuniif adreesiin inni dura naaf kenname lamaan isaayyuu tokkumadha. Kanaaf isa kana koppii godhadhee gara bootii duraatti nan deebi'a jechuudha. Gara boota argan deebi'ee booddee al tokko bakka kanatti gadi qabee taa'uudhaan maalin godhaa adreesii koppii godhee filadhe sana bakka kanatti paste nan godhaa sana booddee send nan godha jechuudha. Haala kanaatiin maal godhaa gara akkaawuntii kiyyaatti naaf ergama. Akkaawuntii kiyyaatti akkuma naaf ergamu screenshot asirratti ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Boot lammaffaan ammoo Gmail Farmer Pro jedhama jechuudha. Boot kanarraas immoo akkamittiin akka baafannu isinitti agarsiisu. Jalqaba maalin godhaa bakka kanaatti balance kan jedhu al tokko nan tuqa. Kana booddee $1.32 irra jira. Kanaaf isas maalin godhaa pay out kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isa nan filadha. Inni immoo USDT BIP20 qofaa fudhata jechuudha. Kanaaf USDT BIP20 isuma amma koppii godhadheedha waan ta'eef bakka biraatti waan koppii godhachuu na barbaachisu hin qabu. Bakka kana dhufee al tokko gadi qabee taa'uudhaan adreesii koppii godhee filadhe sana paste irratti nan godha jechuudha. Haala kanaan ergan paste godhee booddee send nan godha. Innis hin naaf ergama jechuudha. Haganni naaf ergamutti obsaanan eega hagamma maal naan jechaa jira available balancing kiyya $1.32dha. Meeqa baafachuu dandeessan jira. Irra xiqqaan kan ani baafachuu danda'u 0.2dha. 0.2 gadi baafachuu hin danda'u. Kanaaf maal godhaa doolaara kiyya guutuu isaa baafachuu waan barbaaduuf bakka kanatti 1.32 jedhee nan barreessa. 1.32 jedhee erga haala kanaan barreesse send nan godha. Kana booddee request send nan jedhee jira. Hagam eeguu akkana barbaachisu bakka kanatti ilaaluu dandeessu. Pending time jedhee sa'aatii 6 hanga sa'aatii 12 na tursuu danda'a. Hagasitti obsaan nan eega jechuudha. Fii hin qabu 0dha. Kan narraa tokko hin qabu haga inni obsinaaf ergamutti obsaan nan eega. Kun akkuma argitan screenshot gubbaarra isiniif kaa'u kanarratti ilaaluu dandeessu. Naaf ergamee jira. Haala kanaatiin irraa baafachuu dandeessu. Wanti isiniif hin galle jiraate immoo comment jalatti na gaafadha. Channel keenya subscribe warreen goone subscribe godhaa. Viidiyoon kun isinitti toleerate like gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.